ibsi keenya har'aa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa qopheesse irratti waa'ee awwaardii Hacaaluu Hundeessaa ibsa isin kennuufi gara awwaardiitti darbuu keenyaan dura faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa yoom hundaa'e kan jedhuuf waggaa har'aa waxabajjii 10 bara 2013 guyyaa wareegama waggaa tokkoffaa irratti kan hundeeffamedha. Eenyuun hundeeffame kan jedhuuf maatiidhaan hundeeffame. Kaayyoon isaa hambaa haceen nuugatee deemee bara baraan jiraachisuudha. Ergamni faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa aartii jajjabeessuu fi hawaasa diinagdee fayyaa fi hawaasa adda addaa rakkoo adda addaaf saaxilaman gargaaruudha. Mul'anni isaa immoo hawaasa haqa qabuu fi walqixxummaa dhaabbachuu danda'u arguudha. Hojiin gurguddoon faawundeeshiniin Hacee keessa irratti xiyyeeffatu keessaa aartii jajjabeessuudha. Aartii jajjabeessuun naa jennu wal dorgommii yookaan badhaasa Hacaaluu Hundeessaa qopheessee aartii adda addaa irratti wal dorgomsiisee dorgommii iftoomina qabuu fi sadarkaa eeggate badhaasa miira wal dorgommii cimaa uumuun sadarkaa aartii guddisuudha. Inni lammataan sagantaa wal dorgommii aartii maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin yookaan immoo Idol Show Hacaaluu Hundeessaa jedhamu artistoota calqabuun artistoota jalaa dhufeeyyii miira wal dorgommii uumuu fi guddisuudha. Inni kaan giddugala aartii Hacaaluu Hundeessaa yookaan immoo Art Gallery Hacaaluu Hundeessaa dhaabuun artistoota keenya bakka itti leenji'uu danda'an qopheessuudha. Hojii tola ooltummaa keessatti namoota gargaaruu eeguu jennu inni gurbuun jiru wantoota adda addaa gochaa ture. Xiqqaa hanga guddaatti nutis hin gargaarra. Dhaabbanni isaa kunis kanaaf dhaabbate jechuudha. Kan biraa sagantaalee misooma hawaasaa fidan kanneen akka mana barumsaa, dhiyeessii bishaan qulqulluu fi kan kana fakkaatan irratti ni hojjeta. Gara badhaasa Hacaaluu Hundeessaatti yogguu isin dabarru faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa edda hundaa'ee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan inni hojjetu keessaa tokko fudhanneet badhaasa Hacaaluu Hundeessaa har'a ifa isinii gooneerra jechuudha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa guyyaa Hacaaluun Hundeessaa wareegame waxabajjii 29 raawwata. Badhaasni kun gosoota